Maqaan Daniel Dafa jedhama. Kanaan dura viidiyoo lamaan sadan tokko daddabarsaan ture. Ammas immoo viidiyoo kana kan inni dabarsuu barbaadee fi viidiyoon kuni engaddaa torban darbe kana keessa Dr. Mararaa Guddinaa kan jedhamu siyaasa biyyattii keessatti kan keessaa jiru biyya Oromiyaa keessatti Itoophiyaa keessatti addana ture nu bira dhufee ture. Gaaffii tokko ni dhiyeesseef Dr. Mararaadhaaf. Daniel Dafa jedhama. Gaaffii sadii xiqqoo. Hundi keenya waa'ee Oromoo haasofnaa Oromoodhaaf dhaabannaa. Haala beekamu. Haa ta'uutii yeroo hojii poolitikaa laanchii jalqabnu lafa jalqabnu qabna. Istiraatejii nuyi filannu galma keenyatu murteessa. Yeroo Dr. Mararaani istiraatejii isaa lafa kaatu gaaffii naan galle tokko wanti jiru ishee gaafachuu barbaade. Waggaa dheeraa dura yeroo jalqabdee gaazexaa yookiin nifleetii afaan Amaaraatiin dabarsitee turte. Kanarratti nifleetii kanarratti yeroo waa'ee Oromoo haasoftu Oromiyaa isa wal duukaa qubatee jiru kana keessaa hamma tokko foncoltee gam tokko keesseetu balaaleffachuudhaan xureessuudhaan fakkeenyaaf ijoollee Wallaggaa qobaatti balaaleffachuudhaan በሚስዮን ፍርፋሪ ያደጉ ውሾች እና ጉድና ቱምሳ ባሮ ቱምሳ አብዩ ገለታ ጀቴ ሐመ ገዲ ሐመ ጆሌ ሐመ ኬና አራብስ ይሰዱዋም ጠበል ያልነካቸው ኢኒቲ ጀቴ ኩኒ ሁጎ ፖፑላሪቲ ጌኒቲ ጎዴ ተማሊፊ የሮሰና ጠበል አልነካቸውም በሚስዮን ነው ያደጉ ጀቴ ኦርቶዶክሲ ኮሪና ማራኑ አራብሳት ይሸሰና አርገቴ ገሩ ኑይ yeroo wallaansoo keessa inni Wallagga Oromoodha jenna. Ammas taanaan nuyi Oromoodha malee akka Wallaggaatti namni bobba'ee sin jiru namni deemee sin jiru. Akka jettee nu arrabsu nu waamitu. Maaliif istiraatiijiin kun kan si barbaachise tokko lammata immoo waa'ee baaroo tumsaa du'iinsa baaroo tumsaa irratti anis atis badhoo dachaasa wal mudhee beeku. Badhoo dachaasa la baaroo tumsaa qaxaatuun saxxaw. Yettee du'a baaroo tumsa hamma gammadde agarsiisu gammadu dandeessi mirga keetu an waan isin wal goota hin beeku baaroo tumsa ilma Oromoo ilma Wallaggaa Oromoon kan dhalche goota caalu baaroo tumsa du'i isaa dhiigi isaa wal'aansoo keenya hamma kan inni miidhagnetu beeku warra isaa wajjin duubletu beeku hammana dubbachuun kee maaliif akka ta'e Nagaludi kan yaadame badhoo dachaasaa mucaa shawaati baaroo tumsaa immoo ilma Wallaggaati Wallaggaaf shawaa walitti ka'ee walaafitu jetteeti moo maaliif listen guess what kun hin taane har'a yoo agartee gullallee biyya tufaamunaa keessaa ka'e hamma Gambeelaa hamma dhaqee Asoosaa ga'utti hamma daarii yaa abbaa simbir ga'utti ijoollee wal duukaa socho'aa jirti kun hin taane. Summi at shawada Wallagga gidduutti firfirsu yaadda suni hin hojjenni waaqoon galatu hin hafe nuyi tokko Oromoodha jenneetu jalqabne gara dhumaarratti meeshaa kan kootittan deebina gara dhumaarratti 1979 dhumarratti yeroo qabamu Daniel Dafaatu nama dabarsee kennee kan jedhu katabde awwish namani hidhaa keessatti torchee danda'e dabarsee kenne utuu natti himte baay'ee gammada kashalabbe meeqaafi kashalabbe meeqa maqaa koo fuutee akka isheen karaarra deemtu kan goote si mikniyaata maatiif maaliif akka ta'e naan galu kana kuni waa'ee Wallaggaatii fi waa'een jeneraalii kweshinii kun waggaa dheeraa mataa koo keessa waan tureeffatini si gaafachuu barbaade akka itti deebistuu barbaada. Tokko Daniel faayidaan tunnee dabarre
akka jechuudha akka wal fikkisaa tokko waan ta'us faayilii sana akka deebii isaan kun barbaadu jechuudha. It is not in the rest of all Oromos faayilii sana dhaabuudha. Dhugaadha jechaa jirta jechuudha. Wanti itti jettee dhugaadha ani sobaa jechaan jira bara. Ati dhugaadha cufee gara booddeetti hin deebi'u yeroo jettu izee sobaa dhugaadha jettee konfermii gochuus irra jira wanti kun. Isa sitti maal ati sa'ii dubbatte dubbii obbo Baaroosaati warachi keessa si bichaa miti dhuguma namni maqaan achitti ka'e jira. Dura seenyitu maqaa mararaas kaasee attamitti ka'e isa keessaa utuma cufatti dhiifne faayiliin suni akka baheessatti cufamee jira. Otoo bira dabarre baheessatti fakkaatee tokko kana. Inni personaalii kan keeti yaa'u personaalii qubattoota walitti dubbachuu dandeenye. Waa tapheen waa'ee isaa wal gaafachuu dandeenya. Kanam tokkotti jechuudha. No. Cuftee explainii nu gochuu qabna. Dhugaadhaan cuftee moo sobaan cufame? Faayiliin kun attamitti cufame? No. Jira. Faayiliin kun attamitti cufame? Beekuu qabna. Beekuu qabna akkatti faayiliin cufame. Kaara liqeessaa. Doktor Marara. Ila faayila kana cufeen bira darbee jetta. Eenyu wajjin bonte, eenyu wajjin cufte. Mirga isaas eenyu sii kenne. Mana murtee wayyaanee moo eessatti? Kanaafi yeroon hin dhufa gaafa nu itti wal gaafannu. Kan biraan Doktor Mararaan kan inni dabarse keessaa pointii tokko kaasee ture. Pointii kana keessatti maaltu Oromoo dadhabsiise kan jirudha. Maaltu Oromoo dadhabsiise yeroo jedhu waan tokko kaase. Maal jedhee kaasaa Oromooni gandaan wal qooduudhaani. Gandaan wal qoodanii. Gandaan waan wal qoodaniifitu rakkinni uumamee jedhe. Dhuguma rakkinni kuni dhuguma uumameedha. Garuu gandaan wal qooduu irratti paappaasiin Doktor Mararaadha. Kan gandaan qooduu jalqabe isa effektii isaa waan arguufanii gaaffii kana gaafadhe yeroo duraa sana yeroo inni katabuu barbaadennaan namoonni keenya no kana hin dubbatinii gaafuma agartuu lafa inni jirutti gaafadhu walarrabsa sanaa keessan seeniin jedhan dhuu naanniise garuu kana immoo akka chaansii waan argadheefan dhimma itti ba'ee jechuudha. Isa keessatti immoo kan biraa kan inni kaaseetu jira. Wanti inni kaasee kan biraani waa'ee dullaaf soogiddaa akka meetafooriitti dhiyeesse. Dullaaf soogiddaa wayyaaneen yoo tididde dullaan si caccabsiti yoo kana gadi immoo soogiddaa si arraabsisti jedhe. Soogiddaaf dullaadhaanitu fakkeenya baay'ee dhimma ba'aa ture iddoo garaagaraattis dhagayeera dhimma itti ba'aa jedhan. Doktor Mararaan waan isaa hin galle tokko jira. Fakkeenya inni dhimma itti ba'e kanatu xiqqoodha tuqe isheen isin agarsiisuu barbaade. Fakkeenya isaa kana keessatti shamarran mucaa baay'ee yaangii taate tokko fudhatee mucaan kuni paartii keenya keessa seentee jedhe. Paartii keenya keessa seentee singatiin qabdan jettee qawwee luqqifattee lagalittee jedhe. Isa booddee achiis hin taaneefi immoo baqattee dhuftee wayyaaniitti harkalaattee jedhe. Walkaa'ee wayyaaniitti harkalaattee wayyaaniin nama ijoollee dargaggoo barbaadanii maqaa katabanii jarri kun wajjin turre jedhiitii itti quba qabee jennaani tole jettee lafa firdibeetii yeroo geessu nama 20tti dhiyeessanii nama 20 keessaa nama 10 fuudhi jennaan warra kana jettee naan daanyaan warra kana oomiti jennaan maal qabaree isaanuu hin fufurdatanii natti fufurdatanii jettee namatti kufalchiise Doktor Marara. Doktor Marara wanta siin galle tokko jira. Tokkoffaa mucaan kuni dardara wal'aaltuu xobbee sammuu ishee kanaan si madaaltee siyaasaa kee madaaltee akka siyaasaan kuni saba Oromoo bakka tokkoon ga'uu hin dandeenye. Itoophiyaanistoonni Oromoo keessaa biqilan kun eessaanuu akka saba Oromoo ga'uu hin dandeenye. Bilisummaa Oromoo biraan saba ga'uu akka hin dandeenye sammuu isheetiin madaaltee waan si argiteefitu mucaan kuni hin ta'uu jettee deemte. Haa ta'u malee wanta tiin agarre tokko jira. Mucaan kuni umurii ishee kanaan murattee Oromoo irra waan ga'aa jiru. Balaa saba keenya irra ga'aa jiru. Badiinsa saba keenya irra saamamuudhaaf ajjeefamuu hidhamuu garafamuu saba keenya irra ga'aa jiru. Garaa ishee waxalee waadeetu aarii kanaan utaaltee lagalitti. Laga kanatti maal ishee eeggata? Jawweet ishee eeggata, qoraattiit ishee eeggata, agabuu buluut ishee eeggata, muka jala dukkana keessa deemuut ishee eeggata. Yoo karaa irraa ceete immoo dargaggoo meeqaan gudeedamuut ishee eeggata.
Mucaan kuni guddattee maatii isheetiif ta'uu dandeessu, saba ishee gargaaruu dandeessu, hojjettee waan tokko argachuu dandeessu. Warra kan biraa yeroo laaltu yeroo isaan hidhaatti guuraman dargaggoo yeroo ajjeefaman agartee kun nun baasu bilisummaa duwwaan nu baasa jettee lagalitti. Kana ilaaluu dadhabde ati. Yeroo hundumaa namni jireenya isaaf siyaasa garaa isaarraa kaasee ilaalu murannoo gootonni Oromoo agarsiisan wareegama isaanii kafalan kana akka salphaatti ilaala. Nu garuu akka qaalii akka jabaatti ilaalla jechuudha. Egaa mucaa kanaanii osoo dhugumaa nama siyaasaa taate yeroo isheen deebitee dhuftu mararfannoo agarsiifattee fi akka isheen kaampii diinaa hin seenne akka isheen karaa tokkotti hin seenne godhame jaalala itti agarsiisuutti deebisa malee mucaa kana arrabsanii saaxilanii soqolanii diina kaampii diinaa gashuun kun qaanii guddaadha. Baay'ee na gaddisiise jechuukooti karaa koo. Kan biraanii waa'ee viizinii isaatiin immoo haasa'e. Ijoolleen gaafatanii viiziniin kee maal viizinii isaa kaasee haasa'e Dr. Mararaan. Yaa viizinii isaa kana keessatti walumatti waliigalatti kan inni barbaadu mooraa Minilik qabannee jennaan rakkinni hin jiru jedha. Isa akkasiiti inni bilisummaa Oromootiif hawwite. Kanaa nuyi mooraa Minilik dhuunfachuu miti sabi keenya. Mooraa Minilik sana diinnee mooraa saba Oromoo lafa Oromoo alaabaan Oromiyaa itti gara Oromiyaa irra dhaabatu. Handhuura Oromiyaa irratti alaabaan keenya lafa dhaabatu. Isa kan nuyi barbaanne addi bilisummaa Oromoo wareegamni dabarsee fi lubbuu qaqqaaliin dhumani kanaafi kuni sii galuu qabaa jechuudha. Gara biraan immoo wanta inni kaasee wanti nama dinqu tokko kan inni kaasee waa'ee wayyaanee humna wayyaanee kana odeesse. Waa'ee humna wayyaanee kana scare tactic jedhama biyya kanatti sossodaachisuudha Oromoo isa bilisummaadhaaf dhaabatu kana. Karaan Sudaanii cufameera, karaan maaloo Keeniyaadhaan cufameera, Jabuutiidhaan cufameera, achiin cufameera. Namni tokko seedee wal'aansoo geggeessuun hin danda'amu. Amma inumayyuu jedhe Yemenitti darbanii nama qabanii fiduutti ka'aniiru wayyaaneen. Super power godhee wayyaaneen dhiyeesse. Dr. Mararaanii seenaa wal'aansoo tokkoon si yaadachiisu barbaada. Hin beektu jechuu koo miti. Don't get me wrong jechuu koota. Yaadatte yoo ta'e Cubaanii galaanaan marfamtee namni miilaan ce'uudhaaf hin danda'u ture. Namni karaan hundumtuu cufaa ture. Garuu dhaaba jabaa wanta qabanii fi warra Guveeraa fi Kaastiroofaanii nama torba ta'anii Saaraa Mestaraak Maawuntenii keessa lixaniitu Baatistaas hamma funyaanitti dhiyate impeeriyalizii humna impeeriyalistootaatiin gargaaramu cabsanii biyya isaanii keessaa jedhanii biyya isaanii libereetii godhan. Isa booddee wanta ta'e hin agarra. Haa ta'u malee agartee ta'uu ta'e seenaa amma dhiyoo kana wayyaaneen nama meeqa taate Dadabit keessa galteetu achi baateetu biyya kana hundumaa mu'uu danda'e. Dr. Marar ani ati kan nuyi itti gargar baanu ani saba koo irratti abdii qaba. Saba koo nan abdadha. Saba kootti nan amana. Humna saba kooti. Enerjii saba kooti. Ka'ee akka inni loluu danda'u. Dargaggoon kun akka nu bilisoomsuu danda'u itti nan amana. Kana gaa differensiin keenya. Ati saba ittiin amanne kan homaa hin danda'amu harka laannee mana Minilik galle malee jetteetu hodeessita. Kuni nama poolitikaa tokkorraa waan eegamu nama saba isaa irratti abdiin qaba jedhu tokkorraa miti. Addi bilisummaa Oromoo ganama yeroo ka'e abdii isaa saba isaa irra kaa'ateetu saba isaa kakaasuudhaaf jalqabee jechuudha. Isuma kanaanitu Oromiyaan bilisoomu. Warri Itoophiyaanistoonni garuu salphinaanitu seenaa keessatti galmeeffamanii darbu jechuudha. Kanaaf jiran dhaggeeffadhaa ijoolle. Namni biyya sanan geggeessa jedhugaa kunootti kana. Nama akkasiitu Oromiyaan mirga isaa biyya sana keessatti biyya empaayeera Habashaa kana keessatti mirga isaa eegsifamuun hin danda'amaa jedha. Garuu nuyi Habashaa jalatti Habashaadha wajjin biyya ijaarra jechuun hin danda'amu. Dimokiraasii isa kan Habashaa isa jedhamu kunoo wayyaanee wajjin arganiiru. Wayyaanee wajjin argameera dimokiraasiin. Dimokiraasiin inni dargiin jedhu sabaaf sallammii walitti qabee dargiinis kanuma jedhu. Kanaaf ilmaan Habashaa wajjin hojjechuun tasa akka hin danda'amne akka beektanii kanan isin gaafadha. Garuu dhumarratti waan hin jedhu. Ilaa mataa keessaan baasinaa ijoollee. Oromiyaan hin bilisooma. Republic Oromiyaan hinuma ijaarama. Hinuma ijaarran. Tasa ilmaan Habashaatti wajjin jiraachuu hin dandeenyu. Kana mataa keessa kaa'adhaati jabaadhaa. Waaqayyo isinii wajjin haa ta'u. Abshir hin bilisoomne.
gara booddeetti deebi'uun hin jiru hin deebiina. Rabbi sinaa gargaaru.